akkam jirtu 2.2 solution ionic solid in water. Ionic solid yeroo fi bishaan keessatti bulbulu jechuudha. Solution yeroo goonu many ionic compound are soluble at least 1 gram dissolved in 100 milliliter water in water. Ionic compoundonni baay'een maali bulbulamtoota jechuudha. Bishaan keessatti ni bulbulaman. Yoo xiqqaate giraamni takka ionic compoundiin bishaan keessatti maal ta'an ni bulbulama jechuudha. However, not all ionic compound are soluble. Ionic compoundonni haa ta'u malee hundi ionic compoundiin bishaan keessatti maal hin taane hin bulbulaman jechuudha. Guututti hin bulbulaman. Ionic compoundonni ni bulbulama garuu hundaa miti jechuudha. Chemists refer to substance as soluble. Chemistonni jechuudha. Maal substansonni ni bulbulaman slightly soluble, insoluble in quantitative sense. Ionic compoundonni substansonni maal ta'anii ni bulbulaman hamma tokko bulbulaman yookaan ammoo guututti hin bulbulaman guutumatti warri hin bulbulamnes ni jiru jechuudha. For instance, potassium chloride is readily soluble in water. Potassium chloride bishaan keessatti guutumaa guututti maal ta'a ni bulbulama jechuudha. Whereas silver chloride is insoluble. Silver chloride ammoo maali guutumaa guututti immoo hin dissolve hin bulbulaman jechuudha. Calcium oxide is slightly soluble. Calcium hydroxide ammoo hamma tokko maal ta'an ni bulbulama jechuudha. Ionic compound that are soluble in water exist in their ionic state as hydrated cation anion within solution. Solutionota keessatti illee yeroo san maaltu jira? Ionic compoundin wateree keessa maal qabanii? Ionic state isaanii ni qabanii jechuudha. Akkamitti cation isaanii anion isaanii. Amma akkuma asii gaditti mul'atu kanatti sodium chloride jechuudha. Ashaboo yeroonii fi bishaan keessatti bulbullu gubbaa itti neenyaa jechuudha. Yeroonii fi itti neenya maal ta'a? Jalqaba soodiyeemii fi kilooriin osoo itti hin naqamin tura akkana wal qabatanii jiranii jechuudha. Soodiyeem kilooriin akkana wal qabatee jira. Eeganii fi itti neenya boodarra akkuma asirratti dubbatu kanatti ayinii isaanii ni qaban jechuudha. Ionic state isaanii ni qaban jechuudha. Maali? Adda maal ta'anii adda bittinnaan bishaantu maal godhaa? Adda bittinneessee kilooriiniin maayinasa qabu. Kilooriiniin maayinasa qabu maali? Anioniin isaadhaa partial positive eenyu wajjin? Hydrogenii wajjin jechuudha. Soodiyeem illee akkasumatti partial negative of oxygenii wajjin. Akkuma asitti mul'atu kanatti warri negatiivii pozitiivii wajji. Soodiyeemiin negatiivii wajji. Akkanatti jechuudha. Akkanatti bishaan keessa maal ta'an bittinnaawanii jechuudha. Kunis akkanumatti pozitiivii kana wajjin akka wal qabataa. Maal ta'a wal gadhiisaa jechuudha. Wal gadhiisa. Eenyu wal gadhiisaa? Warroonni soodiyeemiin warroonni ionic compoundonni bulbulaman kun maal ta'anii break down ta'anii bishaaniin maal ta'anii caccabanii molecuulii bishaanii sanii wajjin wal qaqqabatanii jechuudha. The solubility rule for ionic solid. Ionic solid seerota bulbulamoo ionic solididha. Solubility is defined as a maximum amount of a substance that can be dissolved in given volume, usually 100 milliliter of solvent at a given temperature. Amma kana jechuun fakkeenyaaf burcuqqoo takka bishaan qabdu jira. Bishaan asii qabda jennu. Soliyuutiin nuti bishaan kana daballu hammam takkaatutti dabalamuu qaba seerota kana ilaallaa jechuudha. Amount of substance hammi substance nuti bishaan qabeessan keessatti bulbulluu hangam takka ta'a jechuudha. As a given temperature.
The solubility rule for common ionic compound are listed below. Seeronni nuti ittiin bulbullu as jalatti kan kaayame ni jira jechuudha. Rule number 1. All ionic salt of the group 1A elements such as sodium, potassium, lithium, and ammonium are soluble. Warroonni gruppii takkaffaa warri ta'an jechuudha. Akka soodiyemii, pootaashiimii, liitiyeemii, ammoniyeemii isaan kun maali bulbulamuudha jechuudha. Maal ta'an ni bulbulaman jechuudha. All compound salt, all common saltiin containing acetate ion, nitrate ion, and most perchlorates are soluble. Isaan kunis maali bulbulamuudha jechuudha. Fakkeenyaaf seera tokkoffaarratti sodium chloride bulbulamaadha, potassium chloride bulbulamaadha, lithium chloride bulbulamaadha, ammonium chloride isaan kun hundi maali bulbulamuudha. Seera lammaffaarratti illee akkasumatti warri akka asiteetii warri akka naayitireetii amma fakkeenyaaf sodium nitrate isaan kunis maali bulbulamuudha jechuudha. Inda perchlorates warri ta'an isaan kun hundinuu soluble. Rule number 3. All compound chloride, bromide, iodide are soluble. Isaan kun maali soluble except those of silver, lead, copper, mercury. Isaan kana waan hin ta'iniin all chloride, bromide, iodide kun hundinuu maali ni bulbulamu jechuudha. Fakkeenyaaf amma sodium chloride ni bulbulama, magnesium chloride ni bulbulama, calcium chloride akkasumas ni bulbulama jechuudha. Akkasumatti silver chloride hin bulbulamu, lead chloride hin bulbulamu, mercury chloride akkasumas hin bulbulamu jechuudha. All common fluoride are soluble except lead in the group 2. Elementoota group 2 ta'eefi leadii kana malee fluoridein hundinuu maali ni bulbulama jechuudha. Fakkeenyaaf warri bulbulamuu fluoridein sodium chloride ni bulbulama, akkasumas sodium chloride ni bulbulama, lead fluoride, sodium fluoride isaan kun ni bulbulaman jechuudha. Okay, warri hin bulbulamne lead fluoride hin bulbulamu, calcium fluoride hin bulbulamu, magnesium fluoride hin bulbulamu jechuudha. Warroonni garee lammaffaa fi liididhaa wajji jiran fluoridein hin bulbulamu. Bromidein ammoo ni bulbulama jechuudha. Warroonni all common sodium bromide, magnesium bromide, calcium bromide, iodide isaan kun hundi maali bulbulamuudha jechuudha. Most hydroxide salt are only slightly soluble jechuudha. Hydroxide warri ta'e hydroxideota kana warri ta'e maali bishaan keessatti slightly hamma muraasni maal ta'an ni bulbulaman jechuudha. Hydroxide of G1 element are soluble. Hydroxide G2 element garee tokkoffaa jechuudha. Hydroxidein garee tokkoffaa wajjin fakkeenyaaf sodium hydroxide akkasumas lead hydroxide isaan kun maali bulbulamuudha jechuudha. Hydroxide group 2 elementiin akka calcium hydroxide, barium hydroxide isaan kun ammoo maali garee lammaffaadha slightly soluble jechuudha. Warri garee lammaffaatii fi hydroxide jechuudha. Hydroxide salt of transition metal in the aluminum insoluble. Warroonni fakkeenyaaf amma akka iron hydroxide isaan kun maali hin bulbulaman jechuudha. Akkasumas aluminiyemii
garee coomsaa jechuun warra D keessa jiru warra jidduu irratti argamu isaan sanii fi almuuniyeemiin maali hin bulbulamu jechuudha. Fakkeenyaaf iron hydroxide, aluminium hydroxide, copper, zinc isaan zinc hydroxide are not soluble hin bulbulaman jechuudha. All compound containing sulfate are soluble except barium, strontium, lead, calcium, silver, and mercury. Sulfatiin hundinuu maali ni bulbulama. Fakkeenyaaf sodium sulfate, magnesium sulfate isaan kun ni bulbulaman. Warra kan malee barium sulfate, strontium sulfate, lead sulfate, calcium sulfate isaan kana malee sodium sulfate, lithium sulfate isaan kan maali ni bulbulamu jechuudha. Except for this compound following rule 1. Compound containing carbonate, sulfide, oxide, and phosphate are insoluble. Isaan kun maali hin bulbulamne jechuudha. Carbonatiin, sulfidiin, oxidiin, phosphatiin hin bulbulaman. Maalirraa kaafi warroota garee seera takkafarra jiran. Garee takkaffaa keessa garee takkaffaa akka soodiyeemii fakkeenyaaf akka soodiyeemii, liitiyeemii, pootaashiyeemii isaan san malee maali hin bulbulaman jechuudha. Fakkeenyaaf soodiyem hydroxidein ni bulbulama. Calcium hydroxidein ammoo hin bulbulamu jechuudha. Akkasumas hydrogen fluoridein hin bulbulamu. Warra garee takkaffarraa ala kaafee maali hin bulbulaman jechuudha. Garee takkaffaa akka soodiyeemii akkasumatti warri garee takkaffaa dura ta'e akkuma ammas irratti agarretti hydroxide jenna. Gareen takkaffaan akka dura ta'e yeroo inni fi isaan kun itti aanan maal ta'anii ni bulbulaman jechuudha. Waan kanarraa fi isaan kaan tokko hin bulbulamu jechuudha. Kanneen akka carbon monoxide, carbon dioxide maali hin bulbulaman jechuudha. The dissolution of molecular solid also follows the same rule. Okay, the molecular solid are made up of atom or molecule held together by London or dispersion force, dipole force, hydrogen bond, molecular solid warri ta'an made up ni ijaaraman moleculoonni isaanii yookaan atomoonni isaanii kan ijaaraman maaliin wal qaqqabatuudhaan ilaanii London yookaan dispersion force, dipole force, hydrogen bond wal qaqqabatuudhaan ijaaraman jechuudha. Example of molecular solid include ice, solid carbon dioxide, sucrose, sulfur, solid hydrocarbon. Fakkeenyota molecular solid warri ta'an akka cabbii, solid carbon dioxide jajjaboo, sucrose, sulfurii inda solid hydroxide jechuudha. Octadecane fi kan kana fakkaatan polar molecule solidiin such as ice, glucose, and sucrose dissolve in polar. Warri polaruma keessatti dissolve ta'aa jechuudha. Like akka waterii fara keessatti maal ta'anii dissolve ta'anii jechuudha. Non-polar molecular solid such as sulfur, solid hydrocarbon fi kan kana fakkaatan dissolve in non-polar keessatti jechuudha. Non-polariin sanuu solvantoota akkamiiti? Like akka benzinii fi hexaneeti jechuudha. 2.2 Solution of liquid in liquid. Solution liquidii dhangala'oo keessatti jechuudha. In addition to the dissolution of ionic compound in water. Makaa ionic compound bishaan keessatti maal ta'a akkuma dissolve ta'utti solution can also be by mixing two compatible liquid. Akkuma jajjaboon bishaan keessa bulbulumutti liquidiin lamaas bishaan keessa maal ta'uu danda'a bulbulumuu danda'a jechuudha. The liquid in lower concentration are termed as solute. In the
one higher concentration is solvent. Amma liquidii fi liquidii jira. Dhangala'oo fi dhangala'oontu jira. Isaan kun maal ta'anii walitti maal ta'an solution ta'uu ni danda'an jechuudha. Yeroo kana kamtu solute kamtu solventii. Inni low concentration qabu kun maali? Solute. Inni high concentration qabu solventii dha jechuudha. Inni low concentration qabu bulbulamaa, inni high concentration qabu immoo bulbulaa ta'uu danda'a jechuudha. For example, green alcohol is polar covalent molecule that can be mixed with water. Green alcoholiin polaridha. Polar covalent molecule dha. Kanumaafuu bishaanis maali? Polar. Yeroo kana maal ta'a? Mix ni ta'a jechuudha. When similar liquid term polarity are placed together are able to mixing in solution. Yeroo fi liquidii lama wal fakkaatu polaritiin isaaniidha. Maal ta'uu danda'anii? Walitti mix ni ta'anii jechuudha. Akkuma mareefu tan laalletti polariin lama wal fakkaatu yeroo fi walitti mix ta'e maal jennaani? They are said miscible. Warroota walitti bulbulaman maal jennaan? Miscible jennaan. Liquid that die not similar. Liquidoota wal fakkaan characterized in the cannot mix together. Kanii fi walitti amalli isaanii wal fakkaanne kanii fi walitti hin makamne jechuudha. On other hand immiscible. Isa sanii maal jennaani? Immiscible. Fakkeenyaaf bishaanii fi green alcoholiin maal jennee? Polaritiin isaanii wal fakkaata. Kanumaafuu walinni bulbulaman maal jennaani? Immiscible jennaan. Bishaanii fi zayitiin polarii fi non polarii. Bishaan polar, zayitiin ammoo non polarii. Yeroo kana walitti maal hin taane hin bulbulaman. Isaan kanaa maal jennaani? Immiscible. For example, oil in the water immiscible because oil non polar, water is polar. Yeroo kana fakkeenyaaf oilii fi waterii kuma fudhannetti isaan kun waliin fakkaatin jechuudha. Polaritiin isaanii amalli isaanii waliin fakkaatu ni bulbulaman. Sababni isaatiilleen oiliin non polar, water is polar. Exercise 2.3 which of the following exists predominantly in the water molecule? Ja. Inni kun van der Waals force, ion dipole force, hydrogen bond intanan. Bishaan keessa moleculein wal qabsiisuuf predominantly eenyu? Hydrogen bond dha jechuudha. Akkuma asirratti nu barsiise kanatti hydrogen bond gidduu maaltu jira? Hydrogen bond jira jechuudha. Eenyu? Waterii fi waterii gidduu jechuudha. Waterii fi waterii gidduu maaltu jira? Hydrogen bond jira jechuudha. Water akkuma laalletti maaltu jira? Hydrogen bond jira jechuudha. Which of the following has high induced dipole interaction in molecule? Isaan kun maali? Non-noble gaasii dha jechuudha. Helium, argon, neon, and krypton. High irra kan jiru krypton dha jechuudha. Okay. Oxygen and the sulfur are the same group unpredictable. Oxygen, sulfur isaan kun maali? Garee ja'affaadha. Atomic number isaa 8 hasaa 16. Isaan kun maali? The same group irra jiran jechuudha. Groupii the same irra jiran. They formed compound with hydrogen. Isaan kun hydrogen hojii yeroo compound uuman hydrogen water, hydrogen sulfide akkana ta'anii jechuudha. Haa ta'u malee water is liquid. Water is liquid. Inni kun hydrogen sulfide is gas room. Maali sababni? Sababni hydrogenii inni kun maali? Waterii yeroo nuuf wal qabatu hydrogen bondii jidduu isaanii jira jechuudha. Hydrogen bonding dha jechuudha. Sulfur
hydrosulfur isaan kana gidduu iron dipole jira jechuudha. Iron dipole jira. Yeroo kana maali inni kun dipole waan ta'eef inni hydrogen bond waan ta'eef akkanatti maal ta'anii gara ta'uu danda'anii jechuudha. Kaan waterii ta'e kaan gaazii ta'e. Classify each of the following soluble or non-soluble GT ramadiyyaa. Potash beryllium carbonate. Inni kun maali? Akkuma asirratti laallee turetti warri kaarbooneetii garee tokkoffaa akka soodiyeemii, liitiyeemii isaan kana waan ta'iniif hin bulbulamanii jechuudha. Isaan kana waan ta'eef hin bulbulaman. Amma yeroo kana baarleemii wajjin maal ta'u hin bulbulamu insolubiliidha jechuudha. Akkasumas aluminium chloride isaan kunis maali? Asirra laallee turre jechuudha. Chloridein guutumaa guututti hunda keessattuu ni bulbulama. Maarri eenyu malee? Silverii, liidii, koopparii isaan kana malee. Maali inni bulbulamaa jechuudha. Yeroo kana maali inni solubiliidha jechuudha. Soluble. Maagneziyeemiin akkasumatti insoluble achuma laaltanii deebisuu danda'u qabdan jechuudha. Insoluble. Inni kunillee potassium iodide. Inni kunillee maali? Solubiliidha jechuudha. Iodine potassium iodine potassium illee akkuma potassium maali? Solubiliidha jechuudha. Aluminium wajjin. Warroota kanaa wajjin yoon hin jiraanne kanaaf garee lammaffaa yoon jiraanne maali? Kana yoon hin jiraanne solubiliidha jechuun iodide, bromine fi chloride. Akkanumatti achii fi kanaa wal jinaa qabaa ilaalaa fixuu dandeessan jechuudha isin. Classify each of the following miscible or immiscible. Bishaanii fi green alcoholiin maali? Miscible jennee jechuudha. Miscible jennee jechuudha. Akkuma asitti argamutti green alcoholiin da wateriin isaa lachuu polaridha. Miscible. Touchiin da wateriin lachuu polarii miscible. Wateriin da oiliin immiscible. Wateriin da honii miscible. Immiscible. Isaan kun ammoo lachuu non polarii immiscible jechuudha. Isaan kun lachuu immiscible. What type of intermolecular interparticle force exists when the following pair interact? Yeroo isaan kun lamaan interact wal qaqqabatan intermolecular force isaan gidduu jirtu maali jechuudha. Amma intramolecular fi intermolecular adda baafnu. Waterii jiraannu. Amma as keessa ka jiru maali? Intaraadha jechuudha. Intramolecular force jira jechuudha. Yeroonii fi oksijiinii kanaa fi kun ammoo jidduutti isaan kana jidduutti molecuulii baay'ee jidduutti yeroonii fi gaggeeffamu intermolecuulii jira jechuudha. Intermolecuulii isaanii jechuudha. Yeroo kana intermolecuuliin veen darweelii qabaa. Akkasumas dipole London dispersion iron induced dipole isaan san qabaa jechuudha. Amma hydrogen plus iron bromide wajjin akkasumas sulfate hydrogen inni kun negative inni kun positive yeroo kana inni kun kana wajjin yeroo kana iron fi iron wal qabatee iron fi iron yeroo waliin fi wal qabate akkatti maal ta'a? Inni kun positive inni kun negative inni kun positive inni kun negative negative wal harkisaa positive wal harkisaa yeroo kana maal jennaani? Dipole force jennaan jechuudha. Irra ka jiru dipole force tu irra jira jechuudha. Amma biida irratti immoo chlorine maali? Non polarii. Yeroo kana carbon tetra bromide. Akkuma achi olitti ilaalletti yeroo akkuma gama olitti ilaalletti
yeroonii fi inni kun nam poolaarii, inni kun poolaariidha jechuudha. Inni kun nam poolaar. Yeroonii fi boondiin nam poolaarirra poolaariin irra caale maal jennaani? Isa kanaan London or dispersion, isa kanaan London or dispersion forceetu isaan kana gidduu jiraachuu kanii fi eenyurra kanii fi biidarra. Akkasuma yeroonii fi ayoodiin inni wajjin naayitireetii wajjin yeroonii fi walitti dhufu inni kun maali? Ayoniidha jechuudha. Ayon inni kun ammoo maali? Ayon daayipool jennaani jechuudha yeroo kana. Ayon daayipool jennaa jechuudha. Gaafii diirra jiru isin yoo daleeydan irra bareedaadha. Okkee isa kanallee isin wajjin ilaalu. Amooniyaan poolaar, benziin non poolaar maal qaba? Inni kun poolaarii poozitiif negatiif. Inni kun jalqaba noormaal ture jechuudha. San booda poozitiif negatiif akka qabaatu taasisaa maal ta'a? Ayon induusd daayipool ta'a jechuudha. Tolee, har'aaf asirra yoo dhaabbannee dhugaa yoo dheerates nama nuffisiisa waan ta'eef komentii qabdan nu hannaa komentiin keessan isa dhufuuf nu jajjabeessaa. Galatooma.